Ashama hordoftoonni Qeddoo YouTube marti keessan sinin jecha Qeddoo YouTube subscribe like gochuudhaan jajjabeessaa sinin jedha like ni eegala maalumaaf sinin jedha egaa guyyaa har'aamu jechuudha waa'ee Caaltuu Faayyoo Ajjii kan dhufe jechuudha maali namni yoo Ubu sodaate yoo galgala isaatiif waa keewwate maaliifi haadha manaasaa ulfa garaatti baattee jirtu irratti kan inni kiyyoo kiyyeessu sababnu maalidha kan hin jedhu jechuudha. Yeroo darbe gaa'ee yeroo baay'ee Caaltuun kaameraa mana keessatti kan isheen bakkee hojii isheetii deemtu. Isaanii immoo egaa guyyicha osoo ishiin kaameraa hin kaayin akkasumas immoo Ajjii manatti Faayyoon dedettee bittee fudachuu irraatiin kan ka'ee baqa calluma jedhee jira mitiiree lafuma goojoo godhatame jechuudha manicha keessa miskiinummaa Caaltuu ilaalanii jechuudha. Caaltuun kunis immoo namni akka miidhamu hin barbaadu yeroo baay'ee immoo ofiishiidhaaf immoo miidhamtuudha jechuudha. Nuti si yeroo baay'ee galuu qabda akkasumallee se'eedoon illee jechuudha kallattiilee garaagaraatiin ishii jajjabeessaa ture jechuudha. Haadhas illee wajjinumaan jira. Egaa caccabsanii mi'a guurratanii mi'arra immoo shaanxaa namaa biyya galuutu jira mi'a bitatee na bira keeyyattee jettee jechuudha akka nama mana qabu silaa akka barbaadanitti keessa kaawwatu ishiin immoo mi'a namaa maal jetteetu of biratti fuutee of bira keesse kan ishii miini yeroo meeqa jalaa fudhatamee carqii mucaa ishitee akkasitti bittimsee birra ishiin qabdu jalaa fudhatee hin beetti maal jetteetu mi'a namaa fuutee daganaa ofitti galchitee wacii keessa galte maaliin jedhame egaa shumatu fuudhe ta'uu danda'a jettee turte jechuudha. Ishiinis immoo qulfii geeddaratteetu duubaan Faayyootti cuftee kan ishiin deemaa turte kuni sirriidha jedhee si yaadu'ani jechuudha. Seeraan illee yoo ta'e dubartii sana ofirraa baasuudha jechuudha. Caaltuun immoo gizee baay'een gowwoomti gizee baay'ee jechuudha nagaan qabdu isa dhugaan siniin jedhe inni kubsatti maaliifi namni wanta tokko irraan baratu isa darbe irraan baratu kana dura eenyudha maqaan ishee siifamu maanni ishiin mana hidhate Ajjii baafte suni akkasitti mana ishiitti galtee teessoo ishiin irra teessoo dirasii ishii saamsiftee haala sanaadhaan jechuudha kani qullaatti galchite jechuudha. Eshi eddes yoo maaliif hin baran Faayyoo maaliif ofitti galchite isaan walii galaniiti akka barbaadanitti kunoonnaa ishii manaa baatee ol galchee wajjiniin akka barbaadan ta'u qoomii Caaltuu waliin barattu hin jedhame dubartiin barattu amma yoomitti gowwoomta qoy amma yoomitti sitti xabata ati isa biraa dheessitee kun hoddi qaalaa isaa baattee jechuudha kanatti jiraatu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Garuu haa ta'u malee Ajjiin abdiin dhufee jechuudha balbala caccabeellee sirreessaadha kan ture baay'ee nama gaddisiisa inni akka barbaade ta'a ishiin immoo diqaalaa isaa guddisaa mucaasaa isa garaa keessa jiruyyuu yoo barbaade na birrii argate kan gooteedha innaa birrii in arganne immoo kan koo miti jedha innaa ishiin waan baay'ee dabarsaadha kan ishiin jirtu inni immoo Faayyoo faana walii galaniiti jalqabumayyuu gaafa Faayyoon manatti dhuftee deebitee galtu kana murteeffataniiti kan isaan dhufanii innaa haala kanadhaan balbala cabsanii seenanii saamanii too jiru qabeenya namaa fudhatamee too jira carqii kuma sadii maalinaan bite jette mucayyooni idaarratti idaa gatii baasisuun kun maalidha jedhee jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa dubbachuudhaaf haaree ture sanarratti hin dhufe jechuudha. Yeroo Ajjiin dhufutti ati maali sammuun si hojjetaayii naguma qabdaayii gaafa inni jedhuuni
maal taateenaan balbala macaafsiteenaan mucaatti balbala cufaniiti deemanii ennaan dhufu finti beetiyyuu akkattan seenuu dhabe jettee ofirratti fincooftee turte faayoonii fincaanii achumaanini animmoo cabsee seenee fuudhee bahee kanaafiyyuu shaanxaa kan jedhamu immoo ani fuunee fuuteetta shaanxaayii jennaan ani fuunee ilma namaatti balbala cufitii deemi kan jedhu jiraa jennaanii hojii ishiidha. Kanaafiyyuu moo wanta isin gochaa turtantu akka isaanis natti qollufanii deeman taasise jennaan kan maaliitii jedhee jechuudha. Sanaa booddee gaa'ii amanuu didee booda irratti shaanxaas amanuu gaafa ni diduu egaa biraa imannoo ajjiin jechuudha. Qarshii bira kan dabarree ni beektu doolara 200 siifan kenna yommuu shaanxichi dhufe immoo 100 siifan dabala jennaan wallaahi jedhi kaa'edhe ka'a. Wallahi ugasma afurri birrii jechuudha. Dhugaa nama dhuunfatiin afurri birrii kun nama dhuunfannaani lubbuu gurgura. Isa dhugaan sinin jedha. Achi booddee faayoo bira jira jennaani bakka fidii kan mucaati waan ta'eef mucaan gara biyyaa galti waan ta'eef iddoo fidduu hin qabdu caaltuun of ajjeefti lubbuu ishii baasti dhala kee guddisaa jirti. Kaanii inni jedheen jechuudha. Sana booddeedha egaa kan amanee fideedheeni qarshiis jechuudha. Inni immoo itti kennuu isaa hinnaan'ee dura fiduu qabda shaanxaa jedheeni haala sanaadhaanii faayoo beeraa jira bilbileen awwaama kennaan itti kennuu didee jechuudha. Qarshiidhaayi maal fidduu jedhee seerri kamiyyuu akkas jechuun qabennaani ani waanumatti jettuu dhaggeeffachuufi suma irraa odeeffannoo fudhachuuf hin ture. Amma immoo dubbatteetu jirta kinooyi kanaafi homaa miti akka barbaadde ta'uu dandeessa jedhee abdiinis qarshii sanas ittiin kennine booda hin bahe jechuudha. Isa kanadha. Caaltuun immoo kana booda yoo baratte hin baratti yoo barachuu baatte immoo yaada ishiitidha jedhee innis illee jechuudha. Innaa kana sinin jechuun jaalladha dhuga dubbachuudhaaf miskinummaan caaltuu kun hin baay'ate irra darbee ani booda lubbuu ishiidhaan sodaadhisa dhugaan sinin jedhee isaanillee waan ta'ee sappiraasiin jiradhanii ijoolleen namoonni achitti argaman illee gara biyyaa galtaayii seeduu waan hundumallee si xumureetoo jireedhananiitillee innaan ishiin gara biyyaa hin galuu ani maatii kootiif ba'aa ta'uu hin qabu jettee jechuudha. Na dhuga dubbachuuf nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaadhaaf inni hundumtuu harka duwwaa keenya soodhuma leexoodhuma keenya taanee iyyuu galleerra ta'e namni harka duwwaa nama jaalatu hin jiru. Namni nama kabaju hin jiru. Waggaa kana hojjattee harka ishii duwwaa galte namaan jedha. Waan baay'eetu jira jechuudha. Egaa booda irratti caaltoonii gara biyyaa galuuf miti saapiraasii biraatu jira jedhameetu jira jechuudha. Maal takka ta'ee kan beekamu yookiin immoo maal jedhama simbirri dallaarraa sin argeen isa jedhan ta'uu danda'a. Gaa'ii qophii da'umsarra ga'uus dandeessi. Ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Innaa ishiin deessee ciftu fa'ii sana fa'iin shakkaatu jira jechuudha. Hayyoonis akkatti garaa jabaattee dubartii taatee irratti ka'uunshi baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif caaltuun otoo amalaan qabatanii caaltuun otoo tasgabbaa'anii qabatanii lafadha jechuudha. Ammas immoo faraduu hin dandeenyu nuti illee yeroo baay'ee galee caaltu lakki bakka lubbuu kee baasaa jennaan egaa'ee dhuguma immoo gaafa jireenya immoo jiraachuu jalqaban kan biyya ofii keessatti isaati biyya ormaa keessatti immoo harka duwwaadha. Manni kiraan jira kilo ijoollee harka kanadha waan baay'eetu jira jechuudha. Ittisiin faradaamuu sin jechuun jaalladha ammalleedhaayi caaltuun abaarinaa warra bartanii kanaa booddee sin jechuun jaalladha. Ani karaa mataa kiyyaa viidiyoo baay'ee hojjedheera jechuudha caaltuu irratti baay'ee jechuudha. Amma mana gaddisiisuu jalqabde bakka jechuun yookiin wayii irratti taphattaa beeknoo qoricha waan arge baatee tasiifachi kaataa ajiin kun jechuudha. Akka saree maraattee jechuudha irratti taphattabee jechuudha. Caaltuun nagaan fakkaattu isa dhugaan siniin jedhee nagaan fakkaattu. Isa kana siniin jedha kaa gooftaan koo baraaf jireenya keessanaa eebbisee eebbifama shaalom.